بيه مال والله والله هاي ما تاتي مجاري مرات ثلاثي وي كروخي وي او اسمان مش هذا اللي تبغى بتاعنا وي كروخي نمجا مرات او اسمان أكتريتو كوفاتا دي أيوم بقى نما في التبوتو ديت كوش أرفتاتا فيديو كنا لالتاني فيديو كنا لالتاني تو غوتوسا نغانسني فاتو كبجمتا رفتوتا كم جرتو نغا كساني أني نغا كو غلطا واقعتو بغجراتا مغا هرگيساني فيديو كنا غوتوسا داوتاني تو تي بيكو غرو أنا نبيتي جرا jechuudha. Namni kun akka waan ayyuu hin beeknetti dhaqee inni dhaqee viidiyoo ishee waraabee akka waan ayyuu hin beeknetti dhaqee an kan hin jedhu jechuun maal itti hin baay'isan jechuun yeroo daangaatti darbanis qaxxaa'uma qabdiin jedhan namoota tokko immoo adabuuma qabdi maalabbo nama seera alatti deemummaa adabuu qabdi maaliif seetanii inni isheetti akka hojjettutti itti haasaa oole ayyuu beeku jedheetu ayyuu beekanii jedhee ati hojjettu isaanii immoo ayyuu dhannaan hojjettuudha jettee haasaa oolee na ayyuu maa akkam gochuu qabdi reesh nama biraa fuusisuuf bar namichi kun namni dhaqe kuni na Seydoo nama biraa fuusisuudhaaf Seydoo nama biraa fuusisuufidha. Inna isa irra dhaabbatee dubartii biraa itti jaju Seydoo fuusisuudhaafi piroosesii xumuru way caljettee ilaaluu qabdiire. Silaa kaffaltii kaffalaartoo Seydoodhaaf itteetu kan maraatteso kan Amaanu'eelii seentee baates kan baddeso Seydoodhaaf itteetu way nama kana caljettee ilaaluu ilaaltettanii yaaddu fincaan immoo bishaanatti naqxee fincaanatti naqxee immoo bishaanatti naqxee kaballaasaa lama fudhatee bishaan isaa dhugeedde maal goona reesh inni fa'a amma inni kun amma balleessaa qaba gaa dubbachuudhaaf mucaafittu maraattee jirtu mucaafittu waan gootu wallaalartu Seydooniiti kan biraa fuusisuu fi Sumayyaanis baay'ee sadarartee biyya sana deemee 10,000 miliyoona 10 immoo gaafatammoo maal jedhanii turanii amma Seydooni oli gaddeemee dararamaa jira kam isheen tokkos jedhan ishuma bira taa'e isheen tokkos immoo ishee kam isheenis baay'ee rakkisaa jirti kanaafuu Seydooni dararaa kana hunda keessaa niitii kan biraa fuudhuu qaba intaluu bareedduu tokko natu fuusisaana si abbaa dhimmaatti jedhee na gidduutti immoo yeroo inni gaafatuun maal atoo hojjettuudha jedhan atoo hojjettuudha maaltu si dhibeedha amma kana osoo ana ta'e amma kana dandeen dhaabadhee dhaggeeffadhu jechuun namni kun yeroo inni akka waan ani ayyuu hin taanetti ayyuuma fidenatti hamatu dandeen dhaabadhu tokkofamu footoo gurdii fidii maanni Seydoo faana walii mallatteessuufidha footoo gurdiidhaan mitire waraqaa misikirannati sana footoo gurdii irratti lallaxafamu mitire Seydoo faana walii mallatteessuu waan ta'eef footoo gurdii fuudhuu dhufe achiin baqa bishaansaa qammase innis haqee gurrasaa maramaramu wanti faana mana kiimiyaa dhaqan yaasuu faana mana kiimiyaa dhaqan jechuudha inna ofiidhuma isaatii inni kunillee ofiisaa dhaqee dubbishee barbaade durumayyuu nan guggubaa jedhee akkanatti ittan taphadhaa waan isheen gootu laallaa waan isheen na gootu laallaa yaasuurraa ilkaan cabsite anas waan na mudatu garuu hin beeku waan na mudatu garuu hin beeku jedhe waan na mudatu garuu hin beeku dhaqeetti taphadhee nan aarsaa nan gubaa nan gaafadhasii jedhee jira viidiyoo garuu isheen nagarre kaameraa garuu isheen nagarre na namichi gurbaa inni kun ofii masaa dhaqee dubbishee barbaade dhugumaadha cubbuun dubbatiin ayyuun bal'isaan qabda sittisatu dhaqee dubbishee barbaade satu mana dhaqee osoo beeku ana ayyuun beeku manni Seydoo asimiti nama natti mee na ajajee
jedhe dhaqee tokkanatti mataa ishee irratti haasa'ee isheen immoo dhumarratti aruma ayyuun jettee kaballaasaa kennitee fi hoominaan kee hoo bishaan keettee kaballaan biddeen yoo ta'e bishaan immoo qaan itti naqxamu bishaanii irratti dhugee deemaa jechuudha. Innaa inni ishee irratti akka piraankii hojjechuutti gaafa isaati. Garuu piraankiidhas hin jenneeni kaameraan kanas hin jenneeni isheen balbala ishee cufattee ol deebitee jechuudha. Ay maaluma si wayyalaata masi gube uummanni hunduu sitti deebi'ee muka taphaa si godhee hunduu sirratti mataa kee irratti qallada mataa kee irratti qoosaa jira. Inni kan biraamoo waan dhagee maalidha seetanii Sumayyaanii hin araaramtuu bakka ifaaf bilisaan yoo ayyuu hin hiikne. Ifaa bilisa godhee Sa'idoonii ayyuu hin hiiku taanaan abadan Sumayyaan itti hin araaramtu. Kana booda Sumayyaa barbaaduus ta'e maalis ta'etuma argeetuma wal bira taa'anii wal arganiyyuu Sumayyaa hin araaramtu. Bakka hojii ayyuu kana laalanii hundumtuu isheen waan tokko Sumayyaayyuu inkaan viidiyoo waraabuu miti Sumayyaayyuu hin ajjeesti jedhan. Hiriyoonni ishee jechuudha. Faana mari'atteetti. Wali bilbilte nus gorsineedha. Kana booda ammaa inkaan viidiyoo si waraabuun salphaadha. Si ajjeesti. Qabgootee si ajjeesti. Ati immoo ijoollee keetiif jiraachuun hin barbaachisa. Ijoollee kee buluu qabda. Ijoollee kee guddisuu qabda. Kanaafuu dhaabuma isaanii aga inni ishee hin hiiknetti isheen achi akka isarra akka inni isheerra fagaatu amma hin fagaannetti hamma hin hiiknetti namni tokkollee dhiibbaa irraan akka hin geessisne Sumayyaa akka hin barbaannes akka hin gaafannes tumanii walii galaniitu jiru jechuudha. Kanaafuu Sa'idoonii ammallee taanaan Sumayyaa yoo deeffachuus ta'e araarfachuus yoo ta'e murteessaa isatu beeka murteeffachuu qaba. Kanaacha akkuma durii sanaa Sumayyaan itti mul'atti Sumayyaan barbaada Sumayyaan argaa isa duraa caala Sumayyaan dhokatti. Isa duraa caala bakka jirtu iyyuu hin balleessiti amma bakka jirtu iyyuu hin balleessi hin dhoskiti dhugaan siniin jedha. Maaliif waan amma argame kana waan amma ayyuun godhaartu kana yoo ilaalan baay'ee sodaatu. Namni karaa Sa'idoo dhufu hunduu reebamaa hin salphataa hin qaxaqaxamu waan ta'eef Sumayyaan immoo addatti iyyuu masaanuushiiti waan ta'eef sodaachuu qabdi. Baay'ee irraa fagaachuu illee qabdi jechuudha. Kanaaf iyyuu Sa'idoo ammallee taanaan murteeffachuu qaba. Bakka garateetti ofuma isaaf iyyuu ruhiyyaasaa aara galfachiisuuf nafsiyyaasa argalfachiisuuf murteeffachuu qaba namni kun. Gubatee jira. Boba'ee jira jechuudha. Ayyuun amma xiiqii keessa galtee jirti. Waan isin dhibu. Xiiqii haayileenya hin maraattis miti sammuu ishee nagaadha. Gara waan ishee dhukkubuus waa ishee maraattis hin qabdu. Xiiqeedha bakka. Isheenis xiiqii qabatteetti.